Ngolni nasi ngolni sini baca. Ngolni ngolni mampu tu. Muhammad Haidawan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota Rabbi irraatu. Eid Mubarak baga isiniin ga'e. Eid tana Eid gammachuu, Eid khayriidha, Eid fayyaa, Eid aafiyaa Rabbi isinii haa godhu. Warri biyya keessaa fi biyya alaa jirtan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid tana Eid gammachuu Rabbi isinii haa godhu jecha har'aan tana haadha faraanaadha Rabbi irratti biraankii addaa dalaguu deema. Huccuudha ijoollee bita jeetin isii mana dhiisee niiraa irraa fuudhee deemee suuqa dhaqee suuqa keessa turee ammaan tana sa'a 6tti halkan irraa gale. Hoggaan galu isii mana ummaa jirti. Mana ummaatii achii waan iidaa qoqopheessu jirani. Kanaafuu ani immoo foorsaa kanatti fayyadameetin isii gartee maallaqa akkuma suuqa dhaqeen maallaqa suuqatti hattuun irraa fudhattee namni lama wal lolee osoo addaan baasu telefoona kiyyaa fi maallaqas kiishaana fudhatanii akkasittiin huccuu ijoolleetis osoo bitiin dhufee qullaadhaan dhufee jeetin firaankii addaa irratti dalagaa waan isiin jettu akka isiin taatu walumaan hordofna. Ammaan tana isiin ni dhufti jechuu. Kanaafuu kaameerallee dafee dhuffadheetin osoo isiin natti hin dhufne kaameerallee dhuffadhee irratti dalagaa. Isiin kanaafuu na hordofaan isiniin jaa. Kaameerallee yeroon dhuffadhe jeesitti mullee yoon baadhe viidiyoo tiyya tana akka hordoftan waan isiin jettu akka ilaaltan sabrii hagamta akka qabdi. Maallaqa darbitee ijoollee tiyya huccuu malee akkamitti iida gootii jettee cinqamuun isii hafan qabu xiqqoo lubbuutti fideetin sanbootaan dhugaa itti hima. Kanaafuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedha. Ijoolleen isinii raftee ani amma tureetiin akkan amma sa'a 6 dhufee ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maali maaltaat? Osoo si eeguu fadhee dadhabbii hojii. Guyyaa kanas manuma kana keessa ofiitiin dalagaa irra dhufee hammachuu jira. Akkasuma barmala dhabeemuu deemee ammaa bira tubbee xiqqoo haasee sa'a jara bara. Iddoo guyyaa baate. Jarane suuqa keessa deemeeti huccuu ijoollee taan laala suuqa kun tokko naaramu arabni laala arabni kun buutee magaalaan irra zahmaa akkana agarreessin jedhe dhalaa dhiiran jedhu karaa makiinaan kunu addumarraa as dhufuufu sa'aa takka wal tursiisaa jechuudha. Akkasittiin har'aan tana takkaata akka irra na qabattee nan qabanne beeka. Akkamumatti mana galaa mee haadhummaa faraan munummaan maannaan jetti jedheeti. Yaa dhiisnee taphatti takkaa wanni akkanaa na mudanne beekta. Qalbii na cabxee bas akkuma ta'u dhabeeti. Gaa akka bakka itti galuun qabu jedheetu waan ofirraa mana kana gale malee silaa akka kiyyaa mana kanatti hin galu. Maali silaafuu fi midhaafatti warreen maati? Sitti ni maari? Aywa. Wayinatti aartaa duwwalle. Maali sitti aaraa minaan deemaa? Osoo huccuu bareedduun ijoollee gartee keessaa laalee maraqa jedhuuti. Suuqa kana kaan seena. Kanuma osoo suuqa keessa fiigu jarri Yamanii tokko wal lole. Jarri Yamanii kan ana bira wal lolanii
addaan qabeetuma isaan bira kutee amma ka'ee suppermaarkeeta biraa seenee beektaa City Max dhaqee suppermaarkeeta kaan jechuun ibidda sana qaaliidha akkasitti ganama achirraa deemee baasa qoree makiinadhaan City Max dhaqu amma huccuu fuudhee huccuu ijoollee fuudhee tuma eega gatiillee wal taanee waan itti kakaasanirree irraa naaf kutanii amma hisaaban maallaqa gishaa fuudhe jeebgaan akkana jiru maalleen eessana keessa sitti bilbileetis rifatiniiti maaliif fidaa mataa keenyaa abadu wayita amma ijoolluma tana akkamittiin galuu makiinaa jalatti nuuf darbamoo dhiiroo akkamiin nuuf godha hiidan ijoollee xiyya qalbii cabsee jeetiin nama meeqatti illee bilbilee ijoolleedhaan maallaqa ni qabdanii jee ijoollee wajjin galeenyullee sa'iiditti illee hattaa bilbilee akkasitti innis maallaqa amma harkaan qabuuti anis wayittiin babaasee jira maallaqa lafaan qabuu naan jee beektaa ajajaluuf hin barbaadennaan ammaa miti amma garuu irratti waasiin argu yoo guyyaa lamaa sadii eeggatte malee naan jee yaa'u gaafa haadha faramaa ishee Ismee yaaboo ani yaabootu waa dubbii miti dubbii dheettee tannatti hin taa'amu. Jaruma santu ishaa maallaqa na fuudhe halaal hattuudha edaan isaan akka nama wal loluu ta'aniituman isaan addaan baasee lakki ishaana godhan edaan anis yeroo san hin yaadanne. Mee amma ijoolluma tan akkamiin godhaa maaliin ja'amme abbaan keessanitti isinii bituu kute jeetiin mana sifirraan lattafee lattabu jira. Mee duuba amma ijoolluma tan akkam goone haafunaati mee dhiida amma nuti rakkoon qabnu duraanuu isaanummaa yoo uffatanii nu bareedan ijoolluma tanaaf jiraanna wanni qabnu akkana taate mee amma eessuma silaa akkas beektee darbitee dhufta. Duuba bar anneen waa jaaladheetii miti wanni kun akkuma tasatti na harkaa taate anis waa ilmaan kiyya kana qalbii cabsuun fedhu isillee qalbii cabsuun fedhu nasiibuma wanni kun irra akka tasatti narra buute duuba wanni badee badee silaa fidaa mataa keenyaa haa baatu amma duuba kan malaamee malee wajjin ta'e. Ammala tokkollee hin qabu. Dhageessaa waan hin jiru if kukkutii if ciccirii kara feete fiddiyaan huccuu ijoolleedhaaf fidi. Bakka ijoollee namaa isaanii uffatee gabboo harkee ijoollee xiyyaa huccuun uffatiin mana keessa tattaa'u yoo nagari anni maraadhaa'u. Yaa miskiina maalii jennaan albaatirratti xanneedhaa jette Oromoon mee atiin aariin ijoollee silaa Afaanii baafattee hin aarin naan jettaasa. Boru haa rafanii kalaas mana keessa itti silaa guyyuu Ijoolleen daa'iman taane daa'ima ilmoo hamataa ilmoo haman lamaallee dhiidaa dhufee fi kanaa dhufee hin beektu. Akka feete ta'eetti anu cima ijoolleetiin fedhaan siin jeeba. Santaan yenna amma galgala kanaan ka'ee gabbaan an barii waan fuula isaanii dura dhaabbadee akkanatti badi hin deebitu. Anis waa ijoollee tana qalbii cabsuu fedheetii miti. Sillee qalbii cabsuu fedheetii miti wanni kun wanni badee fidaa ijoolleetii fi fidaa kiyyallee haa baatu. Ta badde ammaan tana maal godhuu qabnaa jennee naaf ati gartee ijoollee tanas akkamitti tasgabbeessinaa akkamitti malatti dhooyinaa na wajjin dha'uu qabda malee aartee ati sammuu mana kanaan deemaa hoggaa jettee iidan namni nuu maal naan jedha ayyaama guddaadha. Anis akkuma ta'uu dhabee malee silaa bar mala qabaadhee oluu sitti hin deemu galuu mana sanitti jeetin deemee gamas deemee gamana deemee dachiin tumnaan zoortee haran goru wallaale akkan ta'u wallaalee ofirraa gaa jaartumaa kafana naqqabaa mee deemiti jaartiiti yaa mari'adhee waan kana gartee isiinis waan naan jettu malallee taatu naa dha'uun ooltu jee amma gaa wanni dhufte taate akka ta'u takka qabu. Akka ta'u takka hin qabu. Kanaafuu amma ijoollee tana akkamitti tasgabbeessina akkamitti ilmaan kana gartee qalbii isaanii akka hin cabne goona yoo ta'an. Tasgabbeessi bu'aantummaa kan akkaasiin ijoollee takka illee hin beeku. Atus gaadhumaan tasgabbeessii faamsiisi. Ani waan takka waan hin siin jiru qabu. Tasgabbeessee atummaan faamsiisi. Akkana ta'e jee sirraa fudhatanii meen ilaala. Mee kottu yaa sitti kottu ta'e. Ini tebel mana tinta, ini mata. Kapan ini angkat?
Boy mina singe boy gasa. Boy sini bocha. Boy gamu gimana? Boy ni singe sama gasa. Gumam bau je. Boy ni. Ada salah. Aman terawang dua poti. Gumam bocha dawana. Wabale se usun bukan kemet kan. Gumam bocha hanya tajulan ti. Berangki sudah dalam hujan. Tadi macam berangkat kan ajaran yang master. Wai. Kan mir betul video mana ke masih dosen di imboy na kan. Bom berangkat kan apa nanti aku tiang berangkat kan ajaran berangkat tak ada berarti nanti ntar itu yang nak jawab sih tak. Itu jualan ini research berangkat teh. Salah semua orang aku tu video sisa tadi. Ini kamera tu fade di sini ada jila. Aku mau nanti fakar tuh. Wah, sebuah kita lagi rantai. Dewa berangkat kan berangkat kan ada tinggal kan benar. Jualan dah Ayah aku kali ini macam orang kopi jenis berat. Benar itu beredar jadi sila. Kalau juga ada Islam macam tak terlibat. Itu bah ibu jawab tak. Malaikat tidak terdeteksi. Ini tak. Aku mau ni. Namanya berada. Berat. Kami sih jaga ini sadis. Mana? Order tu tak kain. Muna na ranta na ibu ya ide di muna Mami na tapos dia ini. Ranta na. Okay, तुम तफरा हनी शमीज में जलाता निस खाना और रात शुराब में साथ खाना वन्य तरह वांजरू के रांत ने प्रांग की तरह से कर लगी भाई था नमने ऊपर आवर ले अरे कोई का पुनिस्ता साजी Anta kabiranki like ngodina fi. Ya. Punis sino tafara hani kami sini. Kam ja. Reda reda. Oh, Washne sabreda. oh, tasaadi punis. Ati jaruga akka barade yero baratu chula mala masadi sadi bitu ndadi nyebai taranta. Adunya ibda tadi. Oven punis sarabiradi. अगर वो बिचेर का खलास दिखा थी ईद लाफिया है ईद सोमना बच्चों में कभी कभी नहीं फिर था दिया ही ना वो थी अल्बीन चबी नहीं थी अरे से रहा खबर देता थी चलो दूर ना बुरा तो रहा खबर ये कान था Halang-halang ka na nakakapalta. Parang doon, Jiro. Itu nak kami jadi jelas. Tadi tu badai juga. Hindi, Ji. Ini tadi. Mal guru ini tadi. Okey. Ini dalam hasil ni apa antara sente tu bawa aku tu. Arab gude. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Patang kali yang terbulang. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Kalau dokter dah kayaknya berangkin, rantai namun rod lagi kena fakati. Akam isiyo memang rantai ni. Karena masya Allah berangkin rantai fakati. Kalau tu masih jinna, Eid Mubarak tak sumanu. Or dokter dah kayaknya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu tadi untuk kayaknya akan menagih aku ya isinya Eid Mubarak. Isinya anak ada perang.
Asumaan anis baga isiniin ga'e hordoftoota keenya Eid Mubaarak warra baranaa kabare hedduu hordoftoonni keenya kan kiristaanaatii fi kan muslimaatis bakka jirtanitti baga isiniin ga'e isiniin jechaa Eid tana Eid khayriidha ta fayyaa ta aafiyaa namoota riskii rabbi isinii haa godhu warra amatu kanumatti umrii dheeratee yeroo dheertuu umrii wajjin bakka jirtanitti nagayaa isinitti isin haa tursiisu maatii teenya biyya jirtus rabbiin Eid tanaan baga isiniin ga'e jennaa ka biyya jirtanis ka biyya namaa keessa jirtanis galatoomaa isiniin jennaa warreen nu jajjabeessitanii viidiyoo teenyaa fi subscribe laayikii sheeris nu gootan hundi keessanuu galatoomaadha. Galanni keessan bilisummaadha bakka jirtanitti isin jaalannaa isin kabanya Eidii baranaatuun akka malee nu jala dhuftee alhamdulillaahi waa hundarraa'u fayyaa qabaatutu dura kanaafuu galatoomaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.